namoonni hedduun hirribaan gaamaleeffatan irraa hir'isuun yeroo muraasa yoo rafan iyyuu sana booda dadhabbii qaamaa fi boqonnaa sammuu dhabuu irraan kan ka'e adeemuu, hojjechuu fi yaaduu hin danda'an. Garuu dubartiin biyya Chaayinaa naannoo Heenaan jiraattu Liiz Waaying jedhamtu hirriba tokko malee waggoota 40 akka dabarsite dubbatti. Dhugaa kan adda baafachuufis namoonni dhimma kan hordofaa turan guyyoota 6 hanga 7 hirriba malee erga ishee hordofanii booda ofiidhuma isaaniin hirriba obsuu dadhabanii hordofficha addaan kutaniiru. Miidiyaaleen Chaayinaa dhiyeenya kan akka gabaasanitti waggoota kurnan arfan darbaniif walumaa galatti waggoota 40f dubartiin maqaan ishee Liiz Waaying jedhamtu hirriba akka hin rafne gabaasutti jiru. Haa ta'u malee dadhabbii fi miirri hirriba dhabuu kamiyyuu kan irratti hin mul'anne ta'uu ammoo miidiyaaleen Chaayinaa irra deddeebiidhaan gabaasaa turaniiru. Amma anaaf hirribni yaadannoo koo kan yeroo mucummaa kootiiti jetti Liin yemmuu dubbattu. Bara ijoollummaa koo akka rafaa ture xiqqoon yaadadha jechuunis dabalataan dubbatteetti. Dubartiin naannoo Heenaan mandara Zoongimuhuu kaawuntii jedhamu keessa jiraattu daqiiqaa 30f illee osoo hin rafiin dabarsuu waan dandeessuuf hawaasicha keessatti baay'ee nama beekamtuudha. Namoonni garaa garaas ishee daawwachuudhaaf gara ishee adeemuun dinqisiifannoo qabaniif ibsaa turaniiru. Abbaan manaalii maqaan isaa Liu Suukin jedhamus haati manaasaa tasuma hirriba akka hin barbaanne dubbata. Erga guyyaa gaafa waliin mana dhaabbatanii irraa eegalees galgala isheen hojii mana keessaa hojjechaa mana keessaa deemaa akka dabarsitu dubbata. Hirriba dhabuu ishee irraa kan ka'es dhiibbaan irra ga'e hin jiru jedha. Baastil Poost akka gabaasetti Liin waa'ee hirriba dhabuu isheef yeroo garaa garaatti hospitaala adeemuun furmaata argachuuf yaaltus ogeessonni fayyaa hirriba dhabuu isheef furmaata ta'a kan jedhan mala tokkoyyuu dha'uuf hin dandeenye. Haa ta'u malee dhiyeenyatti magaalaa Beejingitti gara hospitaala tokkoo erga adeemteen booda iccitiin baroota dheeraaf hirriba dhabuu ishee waan furame fakkaata. Akka dookteroonni jedhanittis sa'aatii 48f yaaliin erga taasifamee fi booda ija ishee walirra buufattee hirriba waggaa dheeraaf irraa cittee turte suuta dhandhamuu eegalte. Golgaa ija isheetii lamaan walirra buufattee raftus qaamonni ishee tokko tokko garuu sosocho'aa turaniiru. Toora intarneetii United Press International irraa odeeffanne.